Kanaafi jarri kuni nafxanyaa caala nafxanyaa nuyi Itoophiyaa nafxanyaa jennu caala kan nu cabsan ummata fanatikii ideology arabaa qabattee kan deemtu kan lubbuu kunan Jawaariif kenna. Jawaar kun dhalootaanis eessa akka inni ta'e kanallee Oromoon aadaa qabdi. Seenaa qabdi, balbala qabdi. Maaliif kuni lubbuun namaadhaayi isaan biratti iddoo hin qabu. Waan itti amanan namicha Muhammad kun nama haadha buddeenii isaa duutee jennaan reeffa dhaqee wajjin ciiseedha namni kun. Hintala obboleessa isaatii Aisha nama waggaa 9 nama wajjin ciiseedha. Giddiidhaan sin ajjeesa kana inni atteerumse. Duuba namtichi ergama Rabbi irratti bobbahee alayhi salaatu wassalaam. Wallahi waan inni itti haasawe isinuu dhageysan an bakka tana keessatti akkana jeeji'ee waan inni je'e san jechuun sigalee du'aatu ras dhiyaate jechuudha. Maal waan khatimaa nama dhorku muslimaatti. Duuba amantii akkasii warra foloo godhanii jarri kun. Jarri kun maalinni lubbuu nama miliyoona 50 fuudhanii Muhammad yookaan Jawaar du'uudhaan manna jarri kun dhuuma wayya kan jedhanii ideology tokko qabu waan itti amananii gara fuulduraatti adeeman. Maalinni kun yaada crisis of religion wanta ittiin adeeman tokkotu waan jiru waa'ee religionii sanaati malee waa'ee qabsoon Oromoo maal akka inni ta'e illee hin beekan. Gurbaan kun maal godhe bu'aan buuse maalinni. Gurbaan kun qabsaa'ota hiisisee ajjeesisee isaan kan ajjeesise nama baay'ee bal'eesse qeerroo isaatu uume kan qeerroo adda bilisummaan Oromoo uume nyaachisee barbadeesse. Inumaa san bira hotee ergamaa Rabbii bira hotee Qur'aana keenyatti Qur'aana arrabse lam tasadeysaadha hijaaba intala muslima hijaaba isiin hijaabbattu arrabse ta'afreysaadha adaaba gartee nama tokko muslima ta'uu baatu nuti gartee wanni gartee afaan waa babbarannee Qur'aana qaraanuuf boru afaan kanaani gaafatamna kanaafi waa baranna jeen as garagaleetti gartee namni kun yoo maniidhaa dhaaballee waraanni adda bilisummaa Oromoo isaaf gaaffii qabu gafa isa qabu kanallee irraanfachuun qabatu kan irraanfataniiti waa'ee itti ilaalcha amantii qaban sanaanii akka inni paaworii irra ba'u sanaadha diriimiin isaanii halkanii malee waa'een dhugaa Oromoo naashinaalizimii yookaanis immoo Oromummaa qulqulluun akka inni bilisa bahee abbaa biyyummaa tarkaanfatu sana ilaalchi sana qabatu. Kanaadha rakkoon keenya inni cimaan rakkoon Oromoo inni guddaan amma maalinni waa'ee nafxanyaa waa'ee abaluu cabsee waa'ee Amaaraa nurraa biyya fudhatee sana utuu hin ta'in tokkummaa keenya keessa rakkina baay'eetu jira. Inni kaan Oromoo qulqullinaaf qabsaa'aa godha. Inni kaan garuu keessa adurreen bineensa akkuma jedhan sana amantii sana karaa ittiin successfully ta'an sanaaf adeemu jecha. Kalaama Rabbii irratti illee arraba bobbahe. Shaneysa ulamaa'ii Oromoo akkuma jirutti ulamaa'ii muslimaa akkuma jirutti muftii irraa eegalee hamma barsiisaatti ummanni kun warra gartee amanteen arabaa isaan sammuu gara galchitee hamma sadarkaa inni gartee itti fudhatutti nuti islaamummaa qabaachuudhaaf Oromoon tahini akka waan kun inumaa nuti gartee inumaatu amantiin keenya wallaalarraa amantii islaamaa tana qabannee ta amantiin keenya gartee nuti waaqeffataadha sanirraa diddigee haqqise waan sammuu isaa cincooytu ajoytu ta ilma namaa gartee duudaa garaa godhu ta ummata Oromoo waliin dhoytu ta ummata gartee Oromoo muslimaa fi kiristaanatti ummata takkaa ijahamtu wallaalin akka ummanni gartee inni kun amma yoo kiristaana ta'es waaqeffataa ta'us wamman inni ta'e rabbiin gartee isaatu narra beekaa akka guyyaa boru arrarraa eegalee namni hijaa gara fudhatee waaqeffataa illaa yaanni isaanii kan
كريستاني يعني ساني خلاكن واللي سان ديماني خلاكن يعني كفدتني سببا خلت أمني كول ربوبه نمني خلفوبا أمنتي كنيرة ديجي أمنتي كنيرة هاكسي خمتا إفيتو كوما ساتو غرتي بشان الرقوم مخن أكمتي قوم مين نقوم يا أخي بلال بيكم سيساج إيشا بحر هذا بيكم سيسا بولها سيم نمني غرتي أران ثنا أمني أوروموني بيخا قوان شوفا خيس جرا تقوقني شوفا خيس جرا كريستانا في واقعي فتاتي مسلم خيساس نجر قروان ما جاج سيسو جتي جوهر هاسا وخيستي مي دبي سن دغي فدا امنتي كريستانا جوهر توكي امنتي واقعي فتادا توكي ورا كريستانا تامنوا امنتي انبيوتا امنتي ثاني خنفيدي تقول لي توكي وانا امنتي خيسن جاي هاسوني اني هاسوي جوهر مره هاسي دوبا جوهر فارسو داف جوهر فارفتو إساتي مالتو إساتي النبي خيني عليه الصلاة والسلام ولفيد جوهر فارسو داف حجاب الربسو مالتو فيد جوهر فارسو داف قرآن الربسو مالتو فيد جوهر فارسو داف وانبر مسلمني جنة خيست أفان دبتني في خان عن جماعة تقولوا مالتو فيد بكتنا أمنت موني قل شمالين في بك ودوه بليس خين يكون ناشر أني قرتي مكا لا وان كان أستعيه وكان دبت علماء إن إرقتي شيكن إن إرقتي برسيسوتا نفلة اللي أدوجي نمني سموك أبو توكو وان دوغون ورا فيدا نمن إرقت نمن اللي بكم بوفتو قروا واني نقرتي واقعي فتا قده هنجيرو واني قرتي هاسا وسن كيستي كريستانة تك هنجيرو واني تخيستي أنبيوت ربي إرقتي خطا نبي الله إيسا موسى عليهم السلام واني في دلين هنجيرو جوهري بجج الرقرتي واني إني إسلامو مرتي هاسوي خراقرت وان نتي مئة في جنة أبساجر خخراء أداتي ندولا جرا الرانتنا تقوقني كناخل هقبها فتو مال نقرسيس وان أمني أمان دورا قرتي أبساجر مسجد ميقات قبط مسجد ميقات ديغم إنو ما قرتي نما واقعي فتا كريستان إيسي